halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraa ni miidhamta jedhee taa'eetiin iraara. Ashamaa hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalalaa akkasuma immoo salaamtaa fi guddinni keenya isiniif qabnu kabajni keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha har'a barnoota histirii kutaa 10ffaa yuunit 5dhaan walitti deebinee jirra. Yuunitii kanarratti akkuma argitan Global and Regional Development since 1945 jedha. Kana jechuun ammoo guddina addunyaa fi akkasuma guddina naannoodha. Bara 1945 irraa eegalee jedha. Regional Development yookaan guddina naannoo yommuu jennu fakkeenyaaf Awurooppaan qofti guddatu maal jedhama? Regional Development jedhama. Waa'een Ameerikaa, Afrikaa kopha kophaatti yookaan kutaan ardiin tokko regional jedhamtee waamamti developmentii keessatti jechuudha. Global kan jennuun ammoo sadarkaa idil addunyaatti guddina jirudha. Kan ardii baay'ee of keessaa qabu jechuudha. Some of the most significant historical developments in world history since 1945 have been presented in this unit jedha. Kana jechuun ammoo guddinni addunyaa baay'ee barbaachisaa ta'e seenaa guddina addunyaa keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e bara 1945 irraa eegalee yuunitii kana keessatti presented ta'ee jira yookaan siif qophaa'ee jira akka ati dubbistee irraa barattuuf jechuudha. Kan iddoo kana argaa jirtan jedhee yaada asirra jirra amma. The formation of the United Nations Organization and its organs is outlined at the beginning of the unit jedha. Kana jechuun ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii, ijaarsi dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi akkasuma qaamoleen waan kanaan wal qabatan orgaaniin dhaabbata biyyoota gamtooman kanaa jalqaba yuunitii kanaarratti ibsamuudhaaf yookaan ibsi gabaabaa waa'ee kanaa barreeffamee jira jechuudha. Since 1945 there have been several peace deals both successful and unsuccessful jedha. Kana jechuun ammoo bara 1945 irraa eegalee waliigalteewwan nagaa kan milkaa'anii fi kan hin milkaa'annelleen hedduun turaniiru jedha. Wars and revelation both with positive and negative outcomes jedha. Kana jechuun ammoo waraanaa fi warraaqsinis bu'aa gaarii fi bu'aa hamaa waliin dhiyaatanii jiru yookaan ta'anteewwan kunneen ta'anii jiru jechuu bara sanitti. The unit primary focuses on the history and the characteristics of the Cold War jedha. Boqonnaan kuni adda durummaadhaan seenaa fi amala waraana qoqorraa kan irratti xiyyeeffatedha. Waraana Cold War jedhamu kutaa 12 keessatti waa'ee Cold Warii kana bal'inaan ilaaltu gara fuulduraatti. It includes the following key points jedha. Qabxiilee ijoo armaan gadii kana of keessatti qabaata jedha Cold Wariin kunii fi boqonnaan kunillee jechuudha. The United Nations it is foundation, mission, value and accomplishment jedha. Kana jechuun ammoo qabxiilee ijoonni qabu keessaa kunneen dhaabbata mootummoota gamtoomanii bu'uura dhaabbaticha kanaa ergama dhaabni kun qabatee hundaa'e gatii fi bu'aa ba'ii dhaabbaticha kanaa of keessaa qaba jechuudha wanni kuni. The emergence of superpowers and the start of the Cold War, Japan, Vietnam, China, Korea and non-allied movement or NM jedha. Kana jechuun ammoo maal jechuudha yoo jettan humnoota ol'aanoo yookaan superpower kan jedhamu kana uumama isaanii fi akkasuma jalqaba waraana qorraa biyyoota kanneen akka Japan keessa, Vietnam, China, Korea fi
sochii hirmaannaa hin qabne yookaan qindoomina hin qabne kan naam jedhamu kana kan ilaalamu ta'a boqonnuma kana keessatti jechuu kunis. Akkasuma immoo The Arab-Israel War and the Fall of Communism in Asia during the Cold War jedha. Waraana Arabaa fi Israa'el jidduutti gaggeeffamaa turee fi akkasuma kufaatii koominizimii Eeshiyaa keessatti yeroo waraana qorraa yookaan Cold Warii san ture kan ilaallu ta'a boqonnaa kana keessatti. Amma bal'inaan muraa tokkorraa kaasnee ilaaluuf deemna. San dura garuu namoonni otoo VPN connect hin godhin yookaan appilikeeshinii VPN jiru networkii keessanitti dabaltanii lookeeshina biyya biroon guutin viidiyoo kana ilaalaa jirtan atattamaan VPN keessan connect godhaa yookiin barumsi kun viidiyoo irraa kana bira isiniif hin dabalamu. The United Nations Organization Formation, Mission Principles and Achievements jedha. Kana jechuun ammoo ijaarsa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akkasuma qajeeltowwan yookaan qajeelfama dhaabbata biyyoota gamtoomanii, ergama dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi bu'aa bayii dhaabbanni kun ergama kanaa fi akkasuma wantoota irratti ijaarame kana galmaan ga'uudhaaf bu'aa ba'aa jiru. Achievement isaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hamma dhumaatti nu faana tura VPN waliin. The United Nations is a global organization that was established in 1945 jedha. Kana jechuun ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhaabbata addunyaa bara 1945tti hundeeffamedha jedha. Dhaabbatichi kunis there are currently 193 UN member states jedha. Dhaabbanni kun yeroo ammaa biyyoota miseensa dhaabbata kanaa ta'an 193 biyyoota kana of keessatti qabu jechuudha. Itoophiyaa dabalatee. The United Nations mission and operation are driven by the goals and ideals outlined in its founding charter jedha. Kana jechuun ergamnii fi hojiin dhaabbata biyyoota gamtooman kanaa yookaan mootummoota gamtooman kanaa galmootaa fi yaada chaartara inni irratti hundeeffame yeroo hundeeffame sanatti yaada ibsamaniin kan hoogganamudha jechuudha. The Presidents of the United Nations was the League of Nations, which existed from 1926 to 1946 jedha. Kana jechuun ammoo hoogganni yookaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii kana dura bu'aa kan ture. Hoogganni isaa liigii mootummoota gamtoomanii yommuu ta'u bara 1926 hanga 1946tti kan turee fi galma bu'uuraa waraana addunyaa ittisuu kan dadhabe bara sanatti yeroo Itoophiyaa Xaaliyaanii weerartuu ittisuu dadhabuudhaan jedhame kana yuunitii biraa keessatti ni ilaalla waa'ee League of Nations jechuudha. Amma bira geenyutti akka turtu abdiin qaba. Failed to achieve its most fundamental goal of preventing another global war jedha. Kana jechuun ammoo dhaabbanni League of Nations kun yookaan liigiin gartuulee biyyootaa jedhama afaan Oromootiin. Gartuun kun waraana addunyaa kan ittisuu dadhabe kaayyoo isaas galmaan ga'uu kan hin dandeenye ture bara 1926 hanga 1946tti jechuudha. Isinni suni gara United Nations yookaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dhufeeti kan amma dhaabbata humna qabuu fi dhaabbata jabaa ta'e kan biyyoota 193 of keessatti qabatee addunyaa sochoosuu danda'amu ta'e ijaaramee isa saniin hoogganama. The League of Nations had several weaknesses that finally lead to its demise jedha. Kana jechuun liigiin mootummootaa yookaan gartuun biyyootaa kan bara durii suni dadhabina hedduu kan qabu yommuu ta'u dhumarratti
akka kufuuf sababa ta'e jechuudha dadhabinni isaa sun. Among these, the first one was the inability of the world's most powerful governments to join the League, most notably the United States jedha. Kana jechuun ammoo dadhabina kanneen keessaa inni jalqabaa mootummoonni addunyaa humna guddaa qaban liigichatti makamuu dadhabuu yookaan liigichatti makamuu dhiisuu isaaniiti. Keessattuu Ameerikaan jedha. Lammaffaan ammoo sakandiin argaa jirtan jedhee yaada iddoo mallattoo qabu kana sakandii kanneen jedheeni. Lammaffaan dadhabbii liigii kana kan ta'e during the 1930s league members were hesitant to strongly denounce Japan's Italian and German aggression jedha. Lammaffaan kufaatii liigii kanaaf sababa ta'e bara 1930moota keessa miseensonni liigichaa weerara Jaappaan, Xaaliyaanii fi Jarmanii irratti bane cimsanii balaaleffachuu irraa duubatti jedhanii waan kana lafarraa harkisaniif deeggartoota dhabee liigiin kun karaa faayinaansii fi akkasuma karaa deeggarsaatiinis kufuu danda'e jechuudha. The UN has 6 official leagues jedha. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii kun ammoo official languages dhiifama liigii jechuu kiyyaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii afaanota hojii 6 qaba yookaan afaan dhaabbatichi ittiin hojjetu 6. Tokkoffaa irratti Arabic language dha. Arabic language afaan Arabaatiin kan hojjetudha. Itti aansuudhaan ammoo Chinese language dha. Afaan Chaayinaa hojjeta. English afaan Ingiliziitiinis ni hojjeta. French language akkasuma ammoo afaan French yookaan Faransaayiin kan hojjetu. Russian language and Spanish language kan jennu afaanota Raashiyaa fi Spain kan hojjetudha jechuudha. Afaanota 7 kana yookaan afaanota 6 kanaan hojjeta. 5 of the official language were chosen when the UN was founded. The league, the language of the permanent member of the Security Council plus Spanish, which was the official language of the largest number of nations at that time jedha. Waa'een kanaa immoo afaanota 6 kana keessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kana keessatti 5 yeroo dhaabbatichi hundeeffame filatamee kan hojiin eegaleedha. Afaanonni biroo dabalaman ammoo miseensota dhaabbata mana marii miseensota dhaabbatichaa kana jechuun dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti mana marii nageenya iddoo jedhamu jira yookaan akka paarlaamaa kan jennuun kana jechuudha. Wanni kuni dabalataan afaan Spain irratti murteessanii yeroo sanatti afaan hojii saboota baay'inaan waan tureef afaan Spainis carraa argate jechuudha. Arabic was added in 1973. The Secretariat uses to working language English and French jedhan. Afaan Arabaa bara 1973tti afaan hojiitti dabalame. Akkasuma immoo Secretariichi afaanota hojii 2 yookaan Ingiliffaa fi Faransaay fayyadama baay'inaan jechuudha. Namni dhaabbaticha hogganu manni marii isaanii afaan Frenchii fi Ingiliziin kan hojjetamudha jechuu. Darbee afaanota biroos fayyadamuun dhorkaan qabu afaan 6 afaan hojii isaaniiti. The United Nations has 4 main goals jedha. Kana jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kaayyoowwan gurguddoo 4 qaba yookaan galma gurguddaa 4 qaba. To maintain international peace and security, to foster friendly relations among nations, to collaborate in the resolution of international economic, social, cultural and humanitarian problems jedha. Kana jechuun ammoo galmoota gurguddoo isaa san keessaa inni jalqabaa nagaa fi nageenya idil-addunyaa eeguudha. Akkasuma hariiroo michoomaa biyyoota gidduu jiru uumuudhaaf socho'u. Akkasuma
murtee irratti tumsuudhaaf yookaan rakkoolee dinagdee, hawaasummaa, aadaa fi rakkoo namoomaa idil addunyaa jiru akka furmaata argatu irratti hojjechuudha. Waa arfan kana jechuudha. Inni tokkoffaa nageenya idil addunyaa eeguu, inni lammaffaa hariiroo biyyoota jidduu jiru cimsuu, inni sadaffaa murtee sirrii ta'e irratti tumsanii haqa iddoo qabsiisuu, akkasuma immoo inni afuraffaa fi dhumaa rakkoowwan namoomaa, dinagdee fi hawaasummaa sadarkaa idil addunyaatti jiru rakkoo aadaa furmaata akka argatu taasisuu, rakkoowwan kana hiikuudha jechuudha. To promote respect for human rights and fundamental freedoms jedha. Akkasuma immoo mirgoonni namummaa fi bilisummaan bu'uura akka kabajamu ni jajjabeessa dhaabbanni kun dabalataan. Kaayyoon arfan gurguddaadha malee kaayyoo biroo hojjetuunis akka qabu beekamaadha. And to protect the earth and its environment jedha. Akkasuma immoo lafaa fi naannoo ishee eeguudhaaf lafti akka seeraan ala fayyadamame abdii dhaloota boruurraan baane eegumsa lafaaf gochuu irrattis ni hojjetanii. The essential principles underlying the purposes and the function of the organization are jedha. Kana jechuun ammoo qajeeltowwan barbaachisoo kaayyoo fi hojiin dhaabbatichaa jalatti argaman armaan gaditti ilaaluuf deemna. The UN is based on the sovereign equality of its members jedha. UN yookaan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii kun walqixxummaa abbaa biyyummaa freedom kan jennu, sovereignty jechuun birmadummaa jechuudha afaan Oromootti. Birmadummaa biyyoota miseensota isaanii jala jiranii irratti kan hundaa'e jechuudha. Despots are to be settled through peaceful means. Members are to refrain from the threat or use of force in violation of the UN purposes jedha. Kana jechuun ammoo wal dhabdeen xumuramuu qaba biyyoota gidduutti jechuudha. Karaa nagaatiin wal dhabdeen xumuramuu qaba. Miseensonni yookaan lammiileen biyyoota doorsisa yookaan humnaan itti fayyadamuu irraa of qusachuu akka qaban, kaayyoo UN cabsu akka hin qabne kanatu gorfama. Wantoota kana jechuudha. Each members must assist the organization in any enforcement action it takes under the charter and non-intervention in matters considered within the domestic authority of any state jedha. Kana jechuun tokkoon miseensa dhaabbatichaa tarkaanfii raawwachiisummaa chaartarichaa jalatti fudhatu kamiyyuu keessatti gargaaruu qaba yookaan sagalee kennuu qaba. Fi akkasuma dhimmoota aangoo biyya keessaa mootummaa kamiyyuu keessatti ilaalaman keessatti gidduu seenuu dhiisuu qaba. Wantoota akkanaa kana seera dhaabbata biyyoota gamtoomaniiti jechuudha. The structure of the UN, the 6 main organs of the UN are jedha. Caasaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii qaamolee gurguddoo 6 kan qabudha. Isaan keessaa inni jalqabaa The General Assembly kan jennudha. Kun ammoo yaa'ii waliigalaa kan jennuun yaa'ii kanaas kan qabudha. This is the meeting of the representative of all member nations. There is only one vote per nation jedha. Kana jechuun wanti yaa'iin kuni walga'ii bakka bu'oota biyyoota miseensa ta'an hundatti waan ta'eef biyyoota hundarraa biyyoota 193 irraa kan walitti qabamudha. Namni biyyi tokko sagalee tokko qofa qaba yookaan nama tokko qofa bakka buufata jechuudha.
Once inni biraa there is only one vote per nation erga jenneen booda biyyi tokko nama tokko qabaachuu qaba. It meets once a year to discuss international problem, consider the UN budget and elect the member of the Security Council jedha. Biyyi tokko sagalee tokko qofa erga qabaate immoo waggaatti al tokkotti walga'ee rakkoolee idil addunyaa irratti ni mari'ata. Baajata dhaabbaticha kanaa ilaaluu fi miseensota mana marii nageenyaa filachuu ni danda'u jedha miseensonni walitti qabaman yookaan ka General Assembly jedhamu kun. Inni lammaffaa immoo Security Council kan jennudha. Kana jechuun mana marii nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii jechuudha. The Security Council is charged with maintaining peace and security among countries jedha. Kana jechuun ammoo manni marii nageenya eeguu fi nageenya biyyoota gidduutti kan ijaaramedha. It is the most powerful body of the UN organization jedha. Qaamota humna guddaa qaban kan dhaabbata biyyoota gamtoomaniiti manni marii nageenyaa kun jechuudha. It is the most powerful body erga jedhameen booda immoo manni marii nageenyaa wanni inni murteesse baay'ee protected yookaan waan respect ta'e jechuudha. The discussion of the council are known as United Nations Security Council resolutions jedham. Murtoon mana maricha kanaa murtii mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhamuudhaan kan beekamuu fi kan kabajamudha jechuudha. The Security Council comprises 5 permanent members: United States, Britain, France, Russia and China jedham. Kana jechuun ammoo manni marii nageenyaa miseensota dhaabbataa 5 kan qabu yommuu ta'u, Ameerikaa, Britain, Faransaay, Raashiyaa fi Chaayinaa kan of keessatti qabuu fi akkasuma immoo 10 non-permanent members who are elected for 2 years by the General Assembly jedha. Akkasuma biyyoota membariin ta'in yookaan miseensotaan alaa kan hin taane biyyoota 5 kan of keessaa qabudha. Isaanis waggaa 2 yaa'ii waliigalaatiin kan filatamanidha jechuudha. Biyyoonni kunneen amma teen jennee darbine kuni. The Secretariat kan jedhamu kun ammoo barreessaa kan jennu mana marii barreessaa mootummoota gamtoomanii jechuun the Secretariat jechuudha. The Secretariat is headed by the Secretary General and consists of many employees jedha. Kana jechuun barreessaan kun barreessaa muummichaan kan hoogganamu yommuu ta'u, bakka kana amma eenyu qaba? Antonio Guterres nama jedhamutu bakka kana barreessaa jira jechuudha. Hojjettoota hedduu of keessaa qaba jechuudha manni marii keessatti iddoon kunis. The Secretary General's duties include helping resolve international disputes, administrating peacekeeping operation, organizing international conference, gathering information on the implementation of Security Council, discussion and consulting with member government regarding various international relation initiatives jedha. Kana jechuun ammoo barreessaan kuni hojii barreessuu kanaan muummicha falmii idil addunyaa furuudhaaf gargaaru yookaan aangaa waliigalaa hojii nagaa eegsisuu, hojii nagaa bulchuu akkasuma konferansii idil addunyaa qopheessuu, raawwii murtii mana marii nageenyaa irratti odeeffannoo walitti qabuu fi akkasuma jalqabbii hariiroo idil addunyaa adda addaa ilaalchisee mootummoota miseensa ta'an waliin mari'achuu fa'aa kan of keessatti dabalatudha jechuudha. Inni afraffaa waajjaan ilaalaa jirru keessaa Touristship Council kan jennu mana marii amaanaa
kan jennuuti jechuu kun mana marii amaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii. Trusteeship Council aims at helping countries under foreign rule to attain independence jedha. Kana jechuun manni marii amaanaa biyyoonni bulchiinsa alaa jala jiran walabummaa akka argatan gargaaruudhaaf kaayyeeffateera jedhamee kan hundeeffamedha. 11 such countries come under this system after the Second World War jedha. Kana jechuun ammoo biyyoonni akkasii 11 ta'an waraana addunyaa lammaffaa booda sirna kana jala galaniitu jiru kan jennuunidha. By 1994, all trust territories had attained independence kan jennu bara 1994tti naannoleen amaanaa hundi walabummaa argataniiru yookaan biyyoonni biyya biroo jalatti jalaa fattuqanii fakkeenyaaf akka Somaaliilaand Itoophiyaatti daangeffamtu kan Soomaaliyaan ana jala jira jettee yaaddu garuu isin bilisummaa labsattee jirtu biyyoota akkanaa kana biyyoonni 11 akkasiin of danda'uu danda'aniiru jechuudha. Dhumarra immoo the last to do was plow jedha. Kan dhumaa immoo kan hojjetame biyya plow ture jechuu kan haala kanaan of dandeessisaa deema. Inni Afraffaa International Court of Justice kan jennu mana murtii haqaa idil addunyaa kan jedhamu dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti argama. Kunis the International Court of Justice is the principal judicial organ of the UN jedha. Kana jechuun ammoo manni murtii haqaa idil addunyaa ol'aanaan jechuudha qaama haqaa ijoo UN yookaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniiti jechuudha. The seat of the court is in the Hague jedha. Kana jechuun ammoo teessoon mana murtichaa kuni Neezerlaand magaalaa The Hague jedhamu keessatti argama jechuudha. Magaalaa biyya Neezerlaandii. It is composed of 15 judges elected by the General Assembly jedham. Wanni kun ammoo biyya Neezerlaand keessatti kan argamu abbootii murtii 15 kan yaa'ii waliigalaa General Assemblytiin filataman of keessaa qaba. Inni jaaffaan the Economic and the Social Council kan jennu yookaan ECOSOC kan jedhamu mana marii dinagdee fi hawaasummaa idil addunyaati. Assist the General Assembly in promoting international economic and social cooperation and development jedha. Hojiin kun immoo hojiin mana marii dinagdee fi hawaasummaa kun walta'iinsa dinagdee fi hawaasummaa idil addunyaa fi misooma gidduu keessatti yaa'ii waliigalaa garaagaraa kan taa'udha jechuudha.